Waggoota sadan dhufaniif namoota paartii badhaadhinaa hooggananii fi miseensota koree giddu galeessaa fi hojii raawwachiiftuu akkaataa paartichi filate bilisa iftoomina hirmaachisaa fi dimokiraatawaa ture jedhan obbo Diqqaa Baarentuu Noorweerra. Filannoo duraanii kan arginu dhosaana godhanii dhosaan wal filan hedduu argaa baane waggaa dheeraa har'a immoo dimokiraatawaan akkasitti fidanii wal dur ta'anii filanii nam isaaniif sab isaanii hunduma gammachiisuun paartii kanaa dhugumaan fuuldurii keenya gabbinnaa jedhetti ilaalanii. Ibsa ejjennoo abbaa qabxii jaabbaaffatan keessattis boqonnaa malee akka tajaajila waadaa galaniiru kan ammoo qabatamaan hojiitti jijjiiruu qabus jedhan. Yoo hojiitti citan, yoo hojiitti gogan, yoo hojii suni caban dhugumaa si himaa wanni isaan murteeffatanii ba'an ibsi isaan kennan sun hojiirra oolennaan abbaa waggaa lamayyuu siin kennuu siin jedha Itoophiyaa. Waggaa lamaa isanii kennuu hin deemu. Waan addaa biyyatti sun arguu deemtee yaada. Kanaaf warri filameef mata laala. Booranii mammaakee akkan jedha waan inni irreetta yoo qarii tola qarqarii tolaa jedha. Qarechuun yoo fiixeen irraa toree moggaan kaalleen toluu danda'a. Warri mata duraa eegii uf qajeelchan yoo tolan, yoo qajeelumaan hojjetan, yoo jaalalaan hojjetan, yoo shakkii dhukkubuuf keessan deemuu dhabanii qajeelumatti sabsuni hojjennedhanii wal utubanii waliin ka'an murtiin isaan godhan sun fulaan bahuu dandeettii jedhetti yaada. Hin baatinlee jechuudha. Bari kun bar jajjabduu ammoo bar jajjabduu kan keessatti nama jabaate qofattuu keessa bahuu danda'a. Biyyi jabeessuu, laf jabeessuu, wal jabeessuu jaal walii ta'uu danda'uu qaban. Jaal kiyya walii qabuu qaban. Jaal jechuun nama waliin boolii tokko seenan. Nama waliin rakkoo keessa ba'an, nama waliin jiraatan, nama waliin du'an. Jaalii nama wal gurguratuunis akka waliin gurguran wal jabeessanitti waliin deemuu danda'uu qaban. Koreewwan bakka bakka filaman hundinuu jechuudha. Pirezidaantitti filaman jiranii, ka hojii gaggeessituu filaman jiranii, namuu akka ga'ee isaatti saba kana hojjetee naan jijjiirame bisuun keessatti hin dhufu. Paartichi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf akka hojjetu beeksiseetiin jira. Nageenya uumuuf immoo hunduu ga'ee isaa ba'uu akka qabus dhaamaniiru. Qaraafiitee abbaattuu nagaa ofitti labsata. Nami yoo cufayyuu rakkoo ofitti labsu danda'ee nagaa waliin jiraachuu hin danda'u rakkinnu mukee jira. Nami waan nagaa dubbatu yoo cufayyuu nagaa ta'a. Nami waan guddina dubbatu yoo cufayyuu hin guddata. Nagaan nu mukee jirti. Nagaa anattuu fida. Nagaa sittuu fida. Amma namni hedduu nagaa waraanaa fidu faayidee waraan barbaada. Namni hedduu nagaa qawweetu fidee qawwee guguddaa kan bituufa barbaada. Misaa'eli bitteef nagaan dhufuu hin danda'u. Nagaa qaraafiitee atuuf keessatti ijaaruu qabda. Paartiin badhaadhinaa yeroo hundumaa dammaqinaan of ilaaluun keessoo isaa sakattaa deemuu akka qabus ibsaniiru. Jaarmaan kunini jaarmaan badhaadhinni nettee gad baatu kun riifoormiin dhuftu waan taateefi bofa erbee jiraa hedduutu jira. Bofi erbee jiraa badaa. Bofi dansaan bofa diid keessatti argitu. Bofi erbee jiraa yorum tokkotti gad ba'ee siidduu danda'a. Carra bareedaa itti siidduu qaba. Erbeerri ciiftaa sitti hin mul'atu. Namooti tokko tokko hedduun ni jiran. Namooti ammallee jaarmaa kan keettaanii waan adda addaa godhan ni jiran. Itoophiyaa gara injifannoo waaraatti ceessuuf tokkummaa cimsuun barbaachisaa akka ta'es ibsaniiru. Tokkummaa kana baay'ee hojjechuu qaban dhugaa si himaati. Yeroo ammaa kanarra rakkoo adda addaa cuuf dhiisanii waan dabre dhiisanii wal qabatanii humna olii ta'anii fulaa ce'uu barbaadan ce'anii ittiin ba'an sun dhaqqabuu fi baay'ee uf qopheessanii socho'uu akka qaban dhaamuu barbaada dhugaa si hima. Uf haa qopheessanuu haa socho'anii namni cuftii isa waliin jira. Namni cuftii isa waliin deemu qophaa'ee jira. Keessattuu eegiyam yaa'ii kanaa jalqabee murannoo adda addaa jira. Biyyitii murteeffattee jirti. Kanaaf tokkummaa jabeessaa, tokkummaa wal geggeessaa, jaalal walii qabaadhaa. Jaalalli sun ammoo gad baatee haa mul'attu. Afaanini haasa'uu qofaani hojiin nuu gad baatu. Nullee walumaan gad baafna jechuudha. Isaan qofaani waliin dhaabanna, wal duuba dhaabannaan wal bir dhaabanna. Jabaadhaa jechuu barbaada. Waaqii ammallee borillee biyyi sunii fi namni sun keessa jirtu fayyuu haa gargaaruu jechuu barbaada.